Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenyarraa keessatti kabajaa waggaa 50ffaa hundeeffamuu waldaa Maccaaf Tuulamaa laalchisee sagantaa addaa qopheessinee qabannee dhiyaanneerra. Seenaan waggaa 50 waldaa walgargaarsaa Maccaaf Tuulamaa maal fakkaata? Waldaa Maccaaf Tuulamaa hundeessanii asiin ga'uu keessatti gootota wareegaman kaasne seenaa isaanii hayyoota seenaarraati dhageenya. Bara Haayila Sillaasee, bara Dargiif yeroo ammaa kanas sochiin waldichaa maaliif akka dhorkame barra? Qophiin kabajaa ayyaana waggaa 50ffaa dhaabbata kanaa maal akka fakkaatu irrattiif dhimmoota kabiroos kaasne keessummoota keenya wajjin maree bal'aa goona. Keessummooti keenyarraa obbo Lubee Birruu dargagguma isaaniitii kaasee hagammaatti miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaaf miseensa boordii koree qindeessituu kabajaa ayyaana waggaa 50ffaa Washington DC irra obbo Abarraa Tafarraa miseensa boordiif ittaanaa barreessaa koree qindeessituu ayyaanichaa isaanis Washington DC irra Profeesar Muhammad Hassan miseensa boordiif hayyuu seenaa Atlantaa Joorjiyaa irra Profeesar Asaffaa Jaallataa dura taa'aa boordii koree qindeessituu Yuunivarsiitii Teenasii irraati. Profeesar Muhammadiif Profeesar Asaffaan ayyaana hundeeffamuu waggaa 50ffaa waldaa Maccaaf Tuulamaa sababa gochuudhaan seenaa jaarraa walakkaa dhaabbatichaa macaafa barreessaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya maree bal'aa hayyoota keenya kanaa waliin goone obsaan akka caqastan kabajaan isin affeerra. Keessummoota keenya hundumti keessaniyyuu baga nagaan gara raadiyoo Afura Biyyaa dhuftanii. Baga nagaan nu affeerte. Baga nagaan nu affeerte fayyaadame. Gaariidha. Gaaffii koo mee obbo Lubee irraatiin jalqabaa. Obbo Lubee Birruu waldaa Maccaaf Tuulamaa Oromoota barnoota gahaa qaban akkasumas aangawoota waraanaaf biirokraasii mootummaa Haayila Sillaasee daldaltoota jiraattota magaalaa Oromoota ta'an ijaaramuu isaatu beekamaa. Yaadi waldaa Maccaaf Tuulamaa ijaaruu eessaa kahee walgahiin jalqabaa immoo eessatti tahee maqaaf aasxaa yookiin loogoo waldaa Maccaaf Tuulamaa maal fakkaata ture? Hiikaan isaa hoo maali? Gaariidha. Tokkoffaa Maccaaf Tuulamni ani nan dheerecha kan dheeratu sani gabaabsee kan himuu barbaada. Maccaaf Tuulamni kan dhaabbachuu danda'e namoota baay'eetu biyyuma itti dhalateeni ganduma gandaanii maqaa waldaa gargaarsaa kan jedhamu kanaan qabu turani dhaabboliin baay'een. Warri immoo xixiqqoon gurgisiisaatti walitti qabamu akkuma iddirii wayiiti wal qarqaaru. Garuu achuma gurgisiisaanii nama dhaaba 5-6 kophaa ofii achi taa'u afaan Oromootiin walitti haasa'u. Jarreen kana keessa warra wal beekantu jira. Keessattuu Koloneel Alamuu Qixxeechaa Hayilamaariyaam Gammadaadhaan baay'ee wal beeku. Hojjaanis waan isaa walitti fidu jira. Hojjaa karaa kaatoo ta'uu kanaanii Oromummaadhaanis waan wal beekaniif yeroo hundumaa waama dhaaba ofii haasa'u.
sunis jibaatinaa machaa Maradaaja Maabaridha keessatti baay'ee beekamaadha. Isumatu walitti qabaa'u koree laalamuni. Kunis immoo Hayilamaariyaam Gammadaatis akkasuma godhaa booda maaliif walitti finnee jennaan sunis immoo kabbadaa buzuna ishii kan deemu Maariyaam maali kan jedhamu tokko Yoolota Maariyaam Yoolota Imiita Maariyaam Maradaaja Maabaridha. Isas tokko isa akkasuma namoonni tokko immoo kan boqonnaan wasanuuti kanaatu dhaaba xixiqqaa jiru kana walitti waamanii fidanii maaliif walitti maknee dhaaba tokko hin goone jara na bibittinnoofne maal goona mee walitti makamnu dhaaba guddaa tokko haa goonu jedhanii namni hundumtuu gammadee yeroodhuma tokkoon walii galanii saniin achi gaa maqaa baasuu irratti sindinkaa Oromoo jedhaniiti kan gaafatani. Oromoo Maradaaja innaan biitti hundumtuu Oromoodhaa eenyu maalii gootanii eenyu maalii gootu maqaa kanaan hin ta'u jedhanii raatanii fidanii jennaan gaallaa Maradaaja Maabarii jedhan. Gaallaan kunis biitti hundumtuu gaalladhaan akki kanaan hin ta'u maqaa biraa barbaada kan ammoo hin dandeechanii isinittis baay'eedha. Innaan egaa maal jennu jedhanii jarumti lamaanii namoota warra beekanii mari'atanii naannoo Hayilamaariyaam Gammadaatti dhalate lafa Tuulama jedhamtutu jira waradaa xiqqoo takka innillee Qindiruus irratti kan dhalate Tuulamni achuma cinaa jirti afachi sana jennaan jedhee achiis immoo Jibaat Macha Hoggaa jedhame bal'aadha jarattiin nu saramtu Machaadhuma duwwaayaa jennuudhaan isaan hin beekan macha wannoodhaa ka'ee asguriidhaa ka'ee hamma Asoosaa akka ga'u hin beekan siruma. Kanaaf tuurigaa waradaadhuma warajaa Jibaat Machaa sanii haafi isaatii jarri kunis jedhanii raawwatan akkasitti kan argatan. Erga Machaaf Tuulama walga jedhanii booddee Hayilamaariyaam Gammadaatu odaa irra kaa'e. Odaa irra kaa'ee maal inni waan kan namni akkasii godhan kan barbaaddu hunduma asis namaa godhii kan jedhamu qaba. Akka sii kennan kan namarraa barbaaddu hunduma asis dabarsii kennii kan jedhamu afaan Sidaamatiin yaani jechuun barbaanne akkas jedhamee barreeffamee odaan jalatti taatee odaan sirni keenya sirumaa Oromoon bakkatti nagaa fidu bakkatti walitti araaramu bakka loon illee hoo dadhabe jala ciisu bakka immoo kan karaa deemullee itti bayyanatu bakkeen akkasii suni odaa jalaa gaaddisa odaa jala hoggaa seechanii jiraattanii odaaniin ajaaru odaa mukni biraa ganna foolii biraa fida bona kan biraa fida kan odaa tokkuma muka akkasiiti kanaaf muka kuni Oromoo biratti ulfina guddaa qaba kanaaf Hayilamaariyaam Gammadaa nama seenaa beeku nama gadaa beeku akkasitti kuni hoggaa irra taa'e maal isinitti fakkaata jennaan namni hundumtuu walii galanii Machaa Tuulamaa akkasitti dhaabbate kan barbaadan maal innidha. Hoggaa barbaade akkuma ammaa kana rakkoodha ittuma dhiiftee waan barbaaddu gootu kan itti ka'an karaan biyya keenya hin jiru. Biyyi keenya karaa dhumettiin biyya keenyallee firoota keenyallee dhaqnee ilaallu hin qabnu karaan tokko ta'utu isarra jira. Namni keenya baay'ee dhumaa jira. Doktorri tokko baadiyaa keessa hin jiru shaggaruma duwwaa fi yookaan katamaa gurguddoodha. Namni keenya wallaalumarraan kan ka'e barmootan qabu waanuma xinnoodhanii kan fayyuu danda'u dhuma kanaaf mana fayyaa mana barmootaa kana gochuun irra jira. Dhaaba hundumaa hoggaa laallu
dhaabni warri islaamatis qabu warri islaamaa tokko kan irratti haasaan waanuma isaan laalu warri kiristaanatis bataskaana dhaabbachuudha. Machaatu lamni jara kanarraa kan addaan ta'e tokko kan itti dhaabbatu bakka masgiidni hin jirre masgiida dhaabu bakka immoo bataskaanni hin jirre bataskaana dhaabu. Na akkasitti hundumaa wal qixxeechee yaada kanaan jarri kuni walitti qabamanii Machaatu lama kan jedhamu dhaabbatanii jechuu kooti. Fayyaataa obbo Abarraa Tafarraa Koreen kabajaa waggaa 50ffaa waldaa Machaaf Tuulamaa qindeessu muummichi magaalaa United States Washington keessatti dhaabbachuun isaanii beekama. Kaayyoon koree kanaa maali? Oromoof bu'aa maalii argamsiisuuf hojjechaa jirtu? Koreen qindeessituu ayyaana waggaa 50ffaa Machaaf Tuulamaa kan dhaabbatte ayyaana kana kan jaarmaan guddaan hammana gahu kan uummata Oromoo akkanatti akka amma duratti obbo Lubeen jedhu erga ijaaramee booda uummata yeroo gabaabaa keessatti kataasee wal faana hiriirsuu danda'e biyya isaa keessatti waggaa 50 ulfeeffachuu hin dandeenye jaarmaan sun sirnaan seeraan waan dhorkamee fi hojjechuu hin dandeenye. Kanarraa kaaneetu nuti ijoolleen haadha Maariyaam Gammadaa fa'aa Maammoo Mazammil abbootii keenya warra jaarmaa kana ijaaranii wareegama guddaa warra baasanii lubbuu isaanii amma kennuutti deeman utuu nuti jirru jaarmaan kun akkanatti hafuu hin qabu. Ayyaana kana bifa nama gammachiisuun biyya alagaa keessatti illee qopheessinee uummata keenya gammachiifne warra biyyaallee warra biyya jiraniifillee gammachuu akka ta'u isa kanaan immoo sagantaa adda addaa qopheessine sagantaan kun nama alaa irrattillee waan Oromoon ta'e waan jaarmaan kun ta'e kun jaarmaa siyaasaa miti jaarmaa hawaasaati civic association tokko waan adabamuuf yookaan waan dhorkamuuf waan hojiirraa dhorkamuu fi sababa hin qabu isa kanallee addunyaatti beeksisuudhaan jaarmaan kun deebi'ee biyya abbaa isaatii keessatti deebi'ee hojii isaa akka calqabu dhiibbaa adda addaa gochuudhaaf nu gargaara kan jedhuun waan kana calqabne inni tokko uummata keenyaaf abdii kennuudha nuti hin jirraa waan kun itti fufuu qaba jechuudha inni kan biraa uummata alaatti waan Oromoon ta'e waan Oromoo irra ga'e waan jaarmaa kanarra ga'e akkamitti ka'eetu maal akka inni hojjete agarsiisuudhaaf isa kanaaf karoorfamee as Washington DC kana keessatti kan koreen qindeessituu kan hojjetaa jirtu ammoo hawaasa Oromoo addunyaarra jiranii sabboontota Oromoo jaarmaa siyaasaa, jaarmaa hawaasaa, jaarmaa amantii, jaarmaa dubartii kan dargaggoota hundayyuu hamma danda'ametti itti dhiyaannee xalayaadhaan dhufanii kana keessaa qooda akka fudhatan bakka jiranitti immoo danda'an humnaan yookaan maallaqaan yookaan yaadaan akka nu gargaaran gaafa sanallee dhufanii hagayya gaafa tokko jechuudha guyyaan tokko guutuun Machaatu lamaati kennameera guyyaa sana dhufanii wajjin qaamaan akka qoodarraa fudhatan affeerree jirra hawwii guddaadhaan eeggataa jirra ayyaana guddaataa waan Oromoollee gammachiisu waan fira Oromoo gammachiisu waan diina Oromoo rifachiisu ta'a jennee irratti hojjetaa jirra. Baay'ee galatooma. Gaaffiin kun itti aanu Profeesar Mahammad Hassanii fi Profeesar Mahammad waldaan Machaaf Tuulamaa seenaa Oromoo keessatti hundeeffama sirna gadaa siiqqeettaansee hojii guddaaf seena qabeessa yoomiyyuu hin dagatamne ta'uu isaa kitaaba isiniif Profeesar Asaffaan barreessitan keessatti ibsitaniitu mee kana jechuun maal jechuudha gadaan sirna waliigala jireenya Oromooti waldaan Machaaf Tuulamaa immoo waldaa wal gargaarsaa akka ta'etti beekama mee haalli kun lameen akkamiin wal gita? Obboleessa koo galatoome waldaanni Machaaf Tuulamaa uummanni keenya akka if baru akka wal baru akka dammaqu kan inni godhe uummanni tokko yogguu dammaqe bitamuu hin danda'amu.
yeroo hedduu habashni wanne uummata keenya addaan faffacaasanii namummaa isaa jibbisiisanii if wallaalchesanii kan bulchisan akka bitaman kan godhan akka dammaqinsan arkanneef akka isaan if hin barre akka isaan kaayoo isaanii baranii namummaa isaaniitiin boonanii tokkummaa isaaniitiin afaan isaaniitiin aadaa isaanii itti boonanii nama if godhan isaan fadan turanii Macaa Tuulamaa wanni godhe firiin guddaan namni keenya akka if baru waan ifi akka kabaju afaan isaa akka kabaju aadaa isaa akka kabaju biyya isaa keessatti haqa isaa akka gaafatu gabaabdutti gaa wanni inni godhe seenaa keessatti ummata keenya dammayse jechuu deebiseetiin jaa ummanni tokko ka dammaqe cinaa bilisummaa bahee jechuu maaliif namni dammaqe gabra tahee buluu hin danda'u namaa gad tahee namaa gadummaa isaa san fudhatee hin jiraatu mataa ol qabateet biyya isaa keessa boona sanii fi qoonni isaa jabaa je'eetiin laala akkasitti natti mul'atti. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin kun itti aanu ka Profeesar Asaffaa Jaallataati. Profeesar Asaffaa kaayyoon waldaa Macaa fi Tuulamaa ilaalcha poolitikaa baroota 60 keessa osoo hin dhaadheessin cunqursaa yookiin mootummaa osoo hin balaaleffatin osoo hin jibbin aadaa fi sabboonummaa Oromoo dagaagsuu irratti hundaa'uu isaatu gara jalqaba kitaaba keessanii keessatti caqasama. Karaa biroo immoo mootichi Haile Sillaasee Maammoo Mazammiriin du'aan adabuu isaatu argina. Jeneraal Taaddasee Birruu mooticha Haile Sillaasee dhabamsiisuuf carraaqii isaan godhantu mul'ata. Waldaa Macaa fi Tuulamaa keessa yaada lamaaf garee lamatu ture. Waldaan Macaa fi Tuulamaa warri ijaaran baay'ee namoota qaroo beekumsa cimaa qaban beekumsa jabanaa kan qaban karaa hundumaa ilaalcha guutuu kan qaban aadaa Oromoolee kan beekan turani yeroo sanatti akka isaanitti ijaaratanii ka'an utuu nyaata irratti hin badin waan mataa isaanii keessatti hubatan hojiirra oolchuudhaaf ka'an jarri kun maal fa'aa hubatan innaa jenne hawaasni tokko nagaan kan inni jiraachuu danda'u kan inni misoomuu danda'u yoo waan sadii yoo qabaate qofaa ta'uu isaa warra hubatanidha warri kun waan isaan dubbatan takkiitti ifaadha garuu mataa isaanii keessatti namni xiinxallee ilaale waan baay'ee ilaaluu danda'a. Tokkoffaa kan isaan hubatanii uummati tokko hawaasa cimaa civic organization kan jedhamu yoo qabaate malee jiraachuu akka hin dandeenye misoo akka hin dandeenye of gargaaruu akka hin dandeenye jabaachuu akka hin dandeenye hubatan kun jabina guddaa wanta kana poolitikaan warri Oromoo poolitikaa deemsisan illee ammallee hin hubanne amma kana jarri kun dhugaadha mootummaan Haile Sillaasee yoo waa'ee poolitikaa dubbatan akka ayyaman laanneef beeku garuu garaa isaanii keessatti of gargaaruu nama iyyoome gargaaruu karaa sochuu barumsa bal'isuu jedhanii waan isaan mormuu hin dandeenye fudhatanii ka'an malee yaadi isaanii isa irraa deemee akka inni deeme waan isaan jiran irraa ifaadha. Lammaffaa jarri kun waan isaan hubatanii turan uummata tokko poolitikaan cimee dammaqee of ijaare lafa jaallate gaafan jiru beeku turan haa ta'u malee sirna sana keessatti yoo akka jiran hayyamaa waan hin arganneef tooftaa bishinaan waa'ee poolitikaa gadi hin kaa'amne hojii isaan hojjetan garuu akka poolitikaan dinagdeedhaa fi aadaaf ilaalchaa jiru ol hidhatee jiru beeku jarri kun baay'ee gadi fageenya waa'ee aadaa gadi fageenya poolitikaa gadi fageenya dinagdee warra hubatan ta'uu isaanii argina waa'ee isaanii alquran waan isaan hubatan tokko keessumaa warra loltoota keessa akka isaan kan isaan ofitti dabalan akka xiinxallee ilaallutti uummati tokko yoo humna lolu humna cimaa isa yoo diinni itti ka'e ofirraa rukutu hubataniiti kanaafitu namoota jeccumoo warra Haile Sillaasee fi loltuu ta'an keessaati mala ofitti dabalanii akka jarri kun achi keessatti hubatanii ka'an godhan. Egaa jarri kun maal hubatan? Waan baay'ee hubatan. Uummati tokko yoo akka gaariitti
of hubatee ofitti boonee aadaa isaa baree eenyummaa isaa baree yoo of ijaare malee eessa yookaan keenya hubatanii kanaaf ammallee arra warra jirru warri Oromoo poolitikaa yookiis immoo aktiviist yookiis sabboontota warra jennu warri sun waggaa 50 fuuldura waan hubatan illee akka nu hubatin jirru nutti argama. Kanaaf uummata Oromoo waa'ee abbootiin jaarma kana ijaaran waan isaan moodelii isaan lafa kaa'an ilaalcha isaan lafa kaa'an utuu hubanneeti ta'eeti rakkin amma ga'uullee nurraan goodeen yaadan ittiin talli seenaa keessa kana nutti agarsiisa. Egaa waan isaan gochuu jalqaban waan baay'eedha. Tokkoffaa uummati tokko walitti dhufee yoo mari'ate yoo waliin haasa'e yoo of ijaare rakkoo isaa hiikkachuu akka danda'u. Rakkoo isaa hiikkachuudhaaf immoo uummati tokko seenaa isaa barsiisuun aadaa isaa barsiisuun eenyummaa isaa barsiisuun sabboonummaa barsiisuun akka hundee ta'e warra hubatanidha. Kana keessatti waan arginu mallattoo sirratti kaasee turte waa'ee maaliif odaa bulugan dubbatee ture odaa akka mallattootti fudhatan. Mallattoon kun nama baay'eedhaaf galuu dhiisuu danda'a. Garuu mallattoon odaa mallattoo gadaati. Mallattoon gadaa immoo mallattoo demokraasii, mallattoo haqaa, mallattoo dhugaa, mallattoo uummata tokkoon mootummaa qabaatee nagaan nyaabarraa of eeggatee jiraatu waan hubataniif garaa yaada isaanii keessatti kanatu hubatamu. Uummatni tokko yoo walitti dhufe waan isaan hubatan uummatni tokko yoo walitti dhufe hooggantoota asii gadi tun ta'een achi ol uummata keessaa ijaaranii nama yaada bishaataa qaban poolitikaadhaan bishina qaban akka keessaa burquu gochisiisuudhaafitu ijaarmaa hawaasa kana ijaaran. Itti aansee uummatni tokko waan barbaade rakkoo isaa hiikkachuudhaaf ofiisaa hojjechuu qabu. Afaan Faranjiitti public activism kan jedhamu. Public activism uummata qabu rakkoo isarra ga'u ofirraa dhowwa. Callumadee taa'ee waaqata akka inni godhechuu dhiisee ofiisaa hojjetee rakkoo keessaa akka inni ba'u public passivism callumadanii waan nyaabirra kaa'ee utuu fudhatin karaa of hojjechaa gurmeessaa aadaa fi barachaa of ijaaraa rakkoo jalaa akka ba'u uummata kun kaasuudhaafitu uummata Oromoo dararraa amma godaatti bitaadhaa amma mirgaatti walitti hidhanii dachaasuu kaasuu jalqaban. Egaa kun maal agarsiisa? Jarri kun akka isaan Oromummaa maal akka ta'e hubatanii uummata Oromoo Oromummaadhaan of hundeessuudhaan of ijaaruudhaan akka aangoo qabaatu. Kun hundumtuu ifaa miti gisee achi keessatti ilaallu garuu hundeen macaatu lamaa kana calaqqisa. Waa'ee Oromoon ofiisaan of ijaaruu oliitaa mari'achuun kun ilaalcha Oromooti. Ilaalchi Oromoo kun ilaalcha ergifannoodhaan iddoo bu'ee ture. Kan nama biraarraa ergifatan kan warra Arabaarraa ta'uu, kan warra Habashaarraa ta'uu, kan Faranjiirraa ta'uu, waan akka Itoophiyaanizim, fundamentalizim wanta adda addaa yaada adda addaa jira. Jarri kun akka kun Oromoodhaaf nu jenne baranii akka Oromoon ofiisaa irratti aadaa isaa irratti hundaa'ee ol duukaa gurmaa'ee civic engagement akkuma jedhee ol duukaa akka nama tokkootti akka nama lamaatti akka biyyaatti of ijaaranii akka isaan aadaa isaanii kanatti dhimma ba'uudhaan rakkoo jalaa baasuudhaaf akka isaan gurmaa'an gochuudhaaf ka'anii egaa nama uummata tokkoo kan inni jabaatu yoo ol gidduutti ol amanan ol amanachuu ol gidduutti qabaachuudhaaf fakkeenyaaf uummata Oromoo kana gargar nyaati gargar hiree lagaan hiree gosaan hiree amantaan hiree kana akka walitti deebi'ee waliin mari'achuudhaaf isa ol shakku dhiisee akka uummataatti harka ol qabatu godhanii kun egaa akkuma jedhe public activism kaasuudhaaf rakkina uummata Oromoo keessatti jiru qinneessuudhaaf uummata Oromoo akka humna godhanii ijaaran. Egaa dhugaadhumatti kan hubachuun kan seenaa dubbachuu osoo hin ta'in ammallee yoo uummata Oromoo kana baratee jaarmaa hawaasaa kana cimse rakkoon keessaa ba'a. Kana dagachuudhaan nuti fakkeenya warra amma jirru kun baay'ee poolitikaa biyya qofaa irratti dubbachuudhaan utuu hawaasa gaariitti hin ijaarin amma yoonaa ga'uun keenya ammallee dadhabina nu qabnu jalatti kanaaf hawaasa Oromoo akkasii kana hawaasa jaarmaa Oromoo macaatu lama ijaaruun irree Oromoo akka jabana duriitti akka inni jabanaa gadaa bulaa turetti ijaarsuudha waan humna ta'eef
nyaati durii kan Sillaasee jennu kan Dargisa jennu kan Tigireessa jennu kana waan hubataniifitu uummata Oromoo keessatti akka jaarmaan kun hin jiraanne godhanii jaarmaan kun akkuma keenya biyya alaatti bahee kun har'a biyya alaa keessatti waggaa 50ffaa kabajachuudhaaf deemaa. Baay'ee gaariidha. Galatooma Profeesar Asaffaa. Obbo Lubee bara dargagguma keessanii kaastanii ijaarsi waldaa Maccaaf Tuulamaa akkam akka ture namoota ragaa bahan keessaa isin nam tokko hidhaa mootummaan Haayila Sillaasee hoogganaaf miseensota waldaa Maccaaf Tuulamaa irratti raawwate keessaa isin gahee keessan dhandhamtaniitu waldaa Maccaaf Tuulamaa ifatti otoo mootummaa hin balaaleffatiin yookiin osoo hin mormin maaliif hidhaan isin irratti raawwatee yeroo sanatti sababni hidhaa fi ari'atama sanaaf kennamee jira? Kana yeroo mataa duraatiif sumatu na gaafatee gara toomisin jira. Waldaa Maccaaf Tuulamaa ani kanan na hidhan erga jaroota kaan hidhanii waldaa Maccaaf Tuulamaa namoota hedduu hidhanii namni kun achi dhufuu torbanitti qabnaa bakka waldaa san dhufuu akkuma jiru haa jennu 90 hafan warri hafnee achitti hafnee walagarru tokko obboleessi keenya Aadii Tolasaadha. Gugsaa Boqonnoni obboleessa Baqqalaa Mokonnon jechuu kooti akkasuma ijoolleen biraa baay'eetu jira. Amma Kumsaa Lataati kan hoggaasa walagarru Guutaa Sirneessati warri biraatis Abdulaziz Mahammadi warri hafnee achitti deddeebinu lakkoofsi keenya baay'ee gad bu'ee maqaadhaan nan beeka jara hundumaa'u. Egaa jaruma kana keessaa namni tokko 2-3 oduu harcaanuu egaa maal godhuun nurra jira jennee wal mari'annee marii kana keessa jennata naaciisu baaroo tumsaa keessa jira. Egaa clandestine organization akka dhaabnu walii galle ishii suni waraqata bittinneechuudha. Jaratti du'a faradanii jiru duuni irratti faradamee rakkoon isinirra jiru jennee amma asitti haasa'uu waan hin dandeenye waan baay'eedha. Fakkeenyumaa fi Oromoo niitii baay'ee biraa qabdu. Baay'een isaanii Oromoodha sanyiin isaanii ati amartichi Taaddasaa Birruu duunanii cuubeedhaan garaa kee baqaqsiti halkan hoggaati raftu kan jedhamu. Nuyi Oromooni waan lafarraa fudhattaniif biyyarraa fudhattanii fi garadii fi ashkara keessan ta'ee jiraata. Ogaradoonni warri ijoollee guddisanii ijoollee keessanii qorichaan finna jedha. Kan kisiin keessa hojjetu achitti immoo qorichaan fixannaa jedhama. Waanan jechuu barbaade isin yaadalugaa Oromoo fi warri nu koloneeffate wal keessa waan jiruu fi waan isaanirra gahuu danda'u kan jedhamu waraqaa fuula 7 bittinnaa'e. Erga qopheechine booddee bittinneechine ani warra nani beeku nama xinnaadha tokko addisuudha kanas jiru isaa wajjiniin waan baay'ee kan hojjennu tokko baaroodha tokko ilaala ibsaatii tokko kabbada likkaasati jarreen kana wajjiniin hojjennaa turre amma waraqanni fuula 7 qabu suni egaa akkitti bittinnaa'e baay'ee wannoodha. Nu baay'een keenya bartoota horii hin qabnu warra horii qabutu jira wal amanteen hin jira hoggaasanii dhagneetuma bira dhagneetuma kanuma namichuma Haayile Sillaasee keessatti seekuritii ta'e suni nu wal beekna Maccaaf Tuulamaatti hin dhaqna horii amma barbaachisu nuuf kenna ijoollee maaliif dhuftan mataa waan ittiin murattan barbaaddu dabbasaa waan ittiin murattan barbaaddu jedhanii wanneedhu akkasitti horii walitti guurree waan barbaachisu dublikeet maashiinis binnee namas immoo kan taa'ittiin godhullee dhabnee turree booddee arganne
taayippii goosifnee waraqaa sun ijoolleen immoo clandestine organization kan biraa kan dhaabbatan jarreen suni sanitti waraqaan bira ga'e ani karaa mataa kootitiin ergaan qaba warra mana hidhaa jiranii irraa ergaa qaba wannoo dhaquudha fi Harargetti jaarsolii tokkotti kan isaan barreechanii fi harkatti baadhee dhaquun narra jira saniin yaani gaafuma bittinnaa'u sanan halkan ba'e ana kan dublikeetii gochaa oolee addisuudha kan distribuutii godhe namatti kan kenne ani dirree dhawaa dhaqee warra galmoo Haji galmoo dhaqee isaan bira xinnoo turee waraqaa barbaachisu kennee militarii soosteenyaa kibilotoor kan jedhaniin kan Harargee jiru sanis dhaqee achi keesses naman qabaa isaanittis waraqaticha kenne ani shaggaritti ol deebi'ee amma ji'a tokko darbeera maaltu jira jennaan humtuun jiru ammaatti jedhee cimmitiyyanatti himee kan gaafa kaanii ana duuka bu'anii galgala Macaa Tuulamaa guutaa sirneessaa kan wajjiniin hojjennu Goojjaamitti daarikteera mana barnootaa tokko godhanii isa achitti erganii anaa fi Abdulaziz Tuwaafee waa'ee edukeeshinii kanarratti kanatti immoo akkuma jiru mana san kan oofu Jennataa Naaciisuu Baqqalaa Nadhiiti egaa ani waa'ee galgala barsiisanii sanirratti asitti gaafatamaa ta'e naan jedhanii duraan koomitiidhaan hojjennaa turre amma kophaa kiyya gaaf tokko dhaqeetanii nan laala hoggaa barsiisanii galgala dhaqu malee kara mana kootiin galu akka barmoonni jiru hin cufamne Macaa Tuulamaa beeti namni hundumtuu hidhameera akka barmoonni jiru nan laalaa hoo namni ani itti ramadee sababa tokkoof hafee anumatu barsiisaa oduman kana hojjedhu waraqaa saniini sababa waraqaa saniitini akkuma beektanii zabanyaa keenya qabani kan jechuma kootii maal gootaati zabanyaa taateetti wadiiftee mana namaa karra eegdan wattaaddara si galchina maalii jedhanii kafana moofaa kennanii fi mana tokkoofaa geechanii achitti nyaatee dhugee gurbaani ganamaa waraqata gurrii manaa ba'aa jedhee waan tokko oduun beekinis kan anaafuu kan ta'e booddee informationii tokkotti booda nama zabanyoota warra Baqqalaa Nadhiitiif qabanii immoo warra biraatis akkasuma goggodhaniiru booda ana faayinaalii na qabatanii kan na qabatanii bakkan hojjedhu bahee Macaa Tuulamaa hoggaan naqu ana duuba turanii kun makiinadhaan kun otoobiisiidhaanii achi hoggaan Macaa Tuulamaa irraa bu'u hoggaan otoobiis irraa bu'u karra Macaa Tuulamaa duratti na qabanii nan iyyee jaarsolii lamatu jira nan iyyee isaanis na arganii saniinitti shuguxii natti qabeeti namtichi carqii gurraacha tokko kaabbaa mataa hamma miilatti kan ta'u mataatti na naqanii anuma baatanii oduma witiradhu makiinaa keessatti na galchanii duuban taa'ee ana cinaa nama lamatu taa'ee oduman deemuun markaatoo hoggaan ga'u makiinaa garagalchuu barbaadee naan taanee maaliif akkan ani sossoo'u ani shufeerticha hudhuufan ture akkan ani sossoo'u na argeen namtichi kanneen agartaadhee cuuphee natti agarsiise na sodaadhee nan deemee saniin achi karaa hoolotaa kanaan nagaanii achi immoo makiinaa biraatiin ani makiinuma keessaa namni geeddaramee na deebisanii saniin dhoksaadhaan bakka ani hin jirre oduun beekin guyyaa 27 achi na teessisanii naannoo isaanan beekaa tiqintii 23 Oromoonni karaa saniin sirbaa Goorgisii dhaquu turan achuma keessa manuma na qabasan keessa taa'ee san dhaggeeffadhaa Maammoo Waldees immoo hoggaasanii Jaappaanii moo'ee kan dhufe egaa achitti waan barbaadanii waanuma namoota baay'eerra ga'e dhaanuun jira olfannisanii miila keessa dhaanuun jira odoon ani hin dadhabin isaan warri na dhaanan dadhabanii egaa homaan irraa argachuu hin dandeenye maaliif ani namoota keenya ani beeknaan ani himnaan hamma koo kana kan hin dandeenye jira laataa jedheetanii kananii sodaadhu sababa kanaafi
gaafa kaan fidanii gullallee geechanii raawwatanii hurufa tokkotti bakka dhagaa falatan tokkotti achitti nagatanii deemanii miira kootiin deemee machaatu nama geenyan halkan ta'e duriyyee shaggar keechaa waan sodaadhe waan achi bulee kan barii sammana kootitti galee ana sababni na qabanii fi hoggaa sanitti nama beekamee aktiivitii guddaadhaan ijji irra bu'ee odoon ta'ini kan mana sanitti hafe keessaa tokko ana ture. Saniin achi namootan wajjiniin jijjiirus hin beeku. Sababa kanaaf inni qabame siin jedha hoggaa kana ani qabame nannaanamee kanuma kan narra gahe. Galatooma obbo Lubee. Obbo Abarraa waggaa 50ffaan waldaa Maccaa Tuulamaa bakka hundeeffama isaa Finfinnee Oromiyaa keessatti kabajamuuf yaaliin godhamee jira akka jedhudha gaaffiin kootti aanu as United States keessatti kabajuuf Washington DC'n maaliif filatame? Biyyatti kabajuu hin dandeenye waajjirri isaanii cufame waan biraa waa takkallee godhuu hin dandeenye kanaaf asitti alatti maqaamti waldaa kanaa jiraachuu qaba kan jedhuuni warri jaarmaa Maccaa Tuulamaa geggeessaa turanii boordii cheermaaniin boordii sanaa ala kanatti jaarmaa kana galmeessanii akka atleast maqaan isaa jiraatu sochiin tokkollee akka godhamu kan jedhuuni waggaa 2011 magaalaa Washington kana keessatti jaarmaan kun sirnaan galmaa'e akka Maccaa Tuulamaa Cooperative and Development USA. Isatti nan deebi'a obbo Abarraa gaaffii koo duwwaaf naa deebisa. Gaaffiin koo maaliifiti as United States keessatti kabajuun filatame maaliif DC'n filatamte biyya keessatti kabajuudhaaf carraan hin jiru akka jedhudha. Biyya keessatti kabajuudhaaf carraan hin jiru. Carraan dhabamee hojjechuufis carraan hin argamne kabajuufis carraan hin argamne kanaaf sababni kan ta'e. Gara fuulduraatti egaa carraan argamee kan nuti goonu kun sana karaa banee jennaani biyya keessatti yoo ta'etu irra wayya karaa kanatti gochuudhaan miti. Washington maaliif filamame immoo Washington bakka jaarmaan kun kan ala jiru itti bu'uureffame waajjirri isaas asuma magaalaa Washington DC keessa jira. Isarra darbee immoo mootummaan United States fi capital city biyya kanaati as jira waan itti goonuuf illee addunyaa irratti dhageettii argata namoonni keenya namni naannoo adda addaa jiran illee bakka takkatti dhufuudhaaf ni mijaa kan jedhuun Washington DC irratti akka godhamu filatame. Fayyadaa. Professor Muhammad yeroo hedduu sochiif qabsoon bilisummaa Oromoo hundeeffama waldaa Maccaa Tuulamaa keessaa akka maddeetti himama. Waldaan Maccaa Tuulamaa biyya keessatti uumama isaarraa kaasee kan inni sochiirra ture yeroo waggootii muraasa bara kana gidduutti kana keessatti sochiin tahe akkamiin bu'uura qabsoo tahuu danda'e? Akkamiin tahuu danda'e gaafii gaarii sun. Ummata dammayse akkuma reefu Profeesar Asaffaan dubbatetti ummata gurmeeyse ummanni akka if jaaru godhe ija bane dantaa isaanii akka baran godhe ifummaan isaanii namummaan oromummaan akkatti dhagahamtu. Yeroo san afaan Oromootiin katabuun afaan Oromootiin in public dubbachuun firdi beetitti mana karaatitti bakka takkattillee keessaahu government official namni ta'e afaan Oromootiin dubbachuun korka ture yogguu walgahii godhan namni kumni 20 50 100 yeroo kumni 100 walgahii jira. Achirratti afaan Oromootiin walaloo katabanii waa meeqa waan imimmaan nama fidaa dubbatanii edaa afaan keenya akkanatti bareeda
nuti fiifuu dubbannee waan keenya himuu dandeenya wal jaarraa lagaan addaan hin baanu amantiin addaan hin baanu jaanii sanbirallee dabranii gaafa teera irratti arsii keessa wal gahan warri waaqeffannatti amanu eebbisanii loon qalanii islaamninis kiristaaninis bakka takka dhufanii wajji nyaatan tun maal jechuu nama agarsiifti seeta eda ummanni keenya kiristaana tahuu islaama tahuu ummata tokko odoon diina kana fudhatin duratti oromummaan hidda isaaniiti hedduu nama dammaysite san godhuun ammoo diina ummata keenya ni baareessite ummanni kun yoo maantana walit dhufanii kana godhan boru waan biraa godhuu deemanii gabaabdutti sittin dheeressu macaatu lamaan wanni godhe wanni mataa namaa keessa kaahe ummanni tokko yoo ifirratti iyye malee if organize godhee lafaa ka'ee haqa isaatii lole malee wanni isaa hiikaa hin jirtu ta jettu saniif inni nama dammashinaan wanni dhaaba diiganiif nama dammaysa ummanni tokko yogguu dammaqee organized ta'a namni organized ta'e humna harkata gartee ni jabaata qooda kana qabaa jechuu kiyya sittin dheerisee dhiifama. Miti Profeesar Asaffaa Jaamajjii bara 1963 mootummaan Haayila Sillaasee hundeeffama waldaa Maccaaf Tuulamaa weetii hayyama kennu akka inni kutaa Shawaa keessa sossoo qofa hayyame uggura mootummaa kana bira taree akkamiin Oromoo walitti fiduu danda'e waldaan Maccaaf Tuulamaa fincila baalee waliin walitti dhufeenya inni qabu akkam ture qunnamtii ifaa ta'e qaba. Jaarmaan kun walitti dhufuuf jaaru kan jalqabe kuma 1963 garuu kan inni ayyama argate 1964 kuma tokko fi 1964 gara waggaa tokko lafa rakkisan jechuudha. Haa ta'u malee namooti isaan dhuguma akka yaadanitti naannoma Finfinnee fi jaarmaan kun jedhanii yaadanii garuu akkuma silede namooti bishaadoon warri jaarmaa kana jaaran waa'ee qaroo waan ta'aniif namoota Oromoo hundumaati walitti dhufu fakkeenyaaf namoota warra paarlaamaatti walitti dhufu biyya Oromiyaa hundumaarraa quunnamuudhaan miseensa godhachuudhaan fakkeenyaaf namoota loltuu keessa jiran biyya Oromiyaa hundumaarraa walitti dhufan miseensa gochuudhaan achirra yoo darbee uummata biraa uummata akka Oromootti cunqurfamanii jiraatan warra akka Walaayitaa warra akka Gaamoo warra akka Haadiyaa kana fakkaatu viidiyoo ofitti makuudhaan akka isaan uummati Oromoo uummata biraatiin akka hojjete fira godhatu gochuudhaan kanarra ce'anii jabinaan of ijaaruu isaanii yoo arganitti of isaan baay'ee shakke uummati kun warri kana ijaaran dhugaarumatti uummata baay'ee cimaa uummata aadaa Oromoo qaban uummata ofitti boonan namoota ciccimoo ta'uu isaanii hojiin isaanii kun agarsiisa. Kanaafuu biyya Oromoo hundumaa orgoo isaa argan abashooti akkuma siree warri na dura dubbatan himan baay'ee shakkani jarri kun egaa soganiitu waldaaf gargaarsaa jedhu malee isaan aangoo qabachuu barbaadu nu kuffisuu barbaadu jedhanii abashooti irratti ka'anii jaarmaan kun akka kufu godhanii waggaa yartuu keessatti waggaa yartuu keessatti akka seenaan nutti mutti gara miliyoonii 3tu miseensa jaarmaa kanaa ta'e kun egaa kan natti nama agarsiisu waggaa 3 keessatti nama miliyoonii 3 kan ijaaru kun jaarmaa cimaa ta'uu bishina yaada bishina kan qabu ta'uu uummata illee kan itti amanee jala ka'e ta'uu isaa agarsiisa. Baay'ee gaariidha. Obbo Lubee mee gara keessanitti deebi'aa walga'ii Maccaaf Tuulamaa bara sana waamamuu ijaan agartaniittu keessaallee qooda fudhataniittu waldaan Maccaaf Tuulamaa bara sana hagam Oromoo biratti jaallatamaa ture walga'ii tokko irratti nama meeqatu argama yeroo sanatti maaltu haasawama haasawaa waltajjii irraa darboo uummati akkamitti simata? Beektaa yeroo mataa duraatiif Maccaaf Tuulamaa
hoggaa dhaabbatu abbaa fedhetu itti gala. Sanyii fi kutaa addaan hin godhu jedhaa ture. Kan nu dinqu Machaa Tuulamaa keessa yeroo mataa duraa hoggaa dhaabbatu amaartonni baay'ee turanii fi taraaronni balaan baraas maaliin baay'ee ture. Gaafa mataa duraanii afaan Amaaratiin dubbatu ture bakka walitti qabamanitti. Gaafa tokko ka'ee afaan Oromootiin dubbachuu hoggaa qabu hundumtuu wal jalatti ilaalee afaan Oromootiin hoggaa dubbatan warruma biyya Oromoo keessatti dhalatan. Keessattuu baay'een isaanii karaa jibaat kanatti dhalatanii Sidaamtonni wokaawutii godhan. Booda Dajjaazmaach fa'aa ta'anii jiru. Fitaraarii baay'eetu ta'e. Inni abba'ani. Egaa Machaa Tuulamni duraan Amaarriitti makame afaan Oromootiin dubbachuu qabnaani hin fudhatamne. Amaarri biyya Oromoo keessa jiru Machaa Tuulamaa akka diinatti ilaale. Maaliif hundi keessanuu akka beektanii namni tokko Amaara hoggaa ta'e waradaa baay'eetu jira. Hundumaafuu kan saafuu, kan raappolii saafuu, kan kana hunda godhu warra Amaarati. Hojjaa isinirraa fudhachuudhaaf jedhanii warra xixinnoo Amaaraa kanas mobilaayizii godhani Machaa Tuulamaa irratti. Kanaaf fudhatamaan turre. Uummata Oromoo biratti garuu gaafii tokko malee Machaa Tuulamni dhaaba Oromoodhaaf dhalate akkuma waan bilisummaan dhufeetitti kan laalanii gammachuudhaan namni wal gaafatu hin jiru. Machaa Tuulamni akkasi dhaaba Oromooti kootta itti galaa, dhaaba Oromooti kootti itti galaa. Amma na yaadadha namichis michuu kiyya Abdul Aziz Faatu Machaa Tuulamaa jaarsolii walitti guuranii paarlamaa membariidha. Abdul Aziz Harargeetti inni kan natti hime gaafa akkas Machaa Tuulamni akkas jedhee Abdul Aziz hoggaa ibsu jaarsoliin kaanii baadiiftutti fuula garagalchanii reefu aduun biiftuun bakka dhugaadhaan nu baatee jedhaniidha. Jedhee natti hime anaaf baay'ee na tuqe wanti kun bakka dhugaatiin. Maaliif yeroo baay'ee mokkoramee hin kufee jaarsolii kanatti waan fiitan baanu itti fakkaate reefu bakka maaliif bakka dhugaadhaan nu baate jecha Oromoo bakka jiru hundumarraayi. Oromoo Walloo duwwaa miti kan kophaa loolu. Kan Baalee duwwaa miti. Kan biyya adda jiru duwwaa odoo hin ta'ini kuni Oromoo hundumaa kan walitti qabu kan abboolii keenyatti jarri kunii jedhanii bifa akkasiitiin egaa Machaa Tuulamni uummata Oromoo irratti kan simamuu qaba. Lammata immoo namni keenya mana barnoota ijoollee baay'ee qabu. Ijoolleen loonuma tiksiti lafuma guurtaa Habashaa qottee jiraatti. Ijoollee isaanii bakkee geechanii barsiisanii qabanii magaalaa keessaa firri hin jiru bakka baay'eedha. Ijoollee silaa bakka guddaa geechu manni barnootallee tolaan ta'e nama bira taa'anii barsiisan barbaachisa. Kanan hin qabani. Amma bakka qe'ee keessanitti manni barnootaa isinii dhufa jenna kun immoo isaan gammachiise. Dhuguma immoo mana barnootaa karaa 11 kanan yaadadhu kan ijaarame. Reefu jalqaba waggaa 3 keessatti warra biyyaatiin maal mana barnootaa ijaaruu barbaanna kan barsiisu fiduu barbaanna isin immoo maalidhaan nu qarqaartu jedhanii gadi bu'anii anigaa kan kallachaa akka gaariitti maaliif naannoo kootitti waan ta'eef hin gaafatu namoota hoggaa gaafatanii maal gootu manni tamaarii akka isinii banamu hoggaa jedhanii waan humna keenyaa nutti himaa isintu beeka hoggaa jedhan kan mana tolchu kan muka fidu kan ijaaru nuyi isin warruma barreechuu fi warruma barsiisu kanaafi warra barsiisuu fi horii ji'an argatamu kana isin baasaa jedhanii kana irrattis immoo namoonni biraatis isin qarqaarra jabaadhaa jedhanii karaa biraatiin warri dhufanii
Machaa Tuulamaa karaa harka waa jalaatiin warri naggaadeen gurguddaan kun kan nigdi isaanii sodaatani kan printing pressii fa'aa qabani Muhammad Abbaa Booraa kan jedhamu kan beektan taatan Fitaraanii Abto Gorgis bira jira. Inni faan akkatti qarqaaraa ture. Abbaa Abdul Mali Muhammad Gurbaa amma wayyaanii wajjin hojjetu kan namichi baay'ee jabaadha. Akkasitti Machaa Tuulamni amantii addaan kan hin baasin hundumaa kan walitti qabe dhaaba kana ture. Walgahii tokko irratti waa'ee kana ani kutaa asiiti ani achi hin jennu. Kanaaf immoo erga Silaasaffaan tuqeenatti fakkaata paarlamaa keessatti namni hundumtuu ganda islamaa kan dhufu. Ganda jechuun biyya Obbo Lube waan walgahii tokko irratti haga nama meeqaatu argama? Walgahiin adda addaan bakka tokkotti karaa 3,000 kanatu argama. Bakka tokkotti. Bakka tokkotti immoo 1,000 fi walakkaa fa'aatu argama. Bakka tokkotti biyya garagala. Arsii dheeratti 20,000 caaladha kan argamu. Machaa Tuulamaa dallaa Machaa Tuulamaa keessattuu hoggaa cufuudhaaf jarri Taaddasaa fa'aa qabuudhaaf wanni jedhan sani gaafa dhumaatii karaa 10,000 kana kan achi keessatti safarri sun akkuma jiruun Machaa Tuulamaa ture. Nuga kaaneeti administreeshinii agarsiifne jennee turre booda jaarsolii dhumtu Oromoo hoosanii ni dhabne. Eessa ture waajjirri isaa eessa ture yeroos? Waajjirri isaa waajjirri Gullallee hoosa wannoo poolis kibab kan jedhamu isa bira darbanii karaa jeneraal Wungeetitti waggaa xinnoo deemani awwaala senatarii islaamatitu jira. Isa fuuldura mana adii guddaa tokko kireeffatame manumti keessa taa'us maali hojjaane kan sa'aatii 24 waan barbaaduuf Hayilamaariyaam achumatti galee manni guddaa suni bakka itti xiqqoo rikreeshinii hin qaba. Kanaaf dallaan sun bal'aa waan ta'eef dallaan suni addaaraasha godhamee gubbaadhaanis qorqoorroodhaa jalaanis qorqoorroodhaa achi keessatti ture kan walitti qabamnu. Fayyaata obbo Abarraa waldaan Machaa Tuulamaa United States miseensota hagam qaba? Ayyaanni kun miseensota keessan qofaa moo Oromoo maratu irratti affeerama? Waldaan Machaa Tuulamaa steetota United States hundaa keessa jira moo asuma Washington DC qofaadha? Akkuma duratti jedhee waldaan Machaa Tuulamaa head office isaa waajjirri isaas magaalaa Washington DC'tti haa ta'u ammoo kan galmeeffames magaalaa Washington DC'tti haa ta'u malee United States keessatti bakka hundaattuu steetii jiran hundattuu hojjechuu fi chaappar adda addaa banachuudhaaf illee hayyama baasee qaba. Jaarmaan kun yeroo ijaaramu yeroo gabaabaadhaa miseensota gaa miti akka maqaa isaatii guddaa miseensota baay'ee miti kan qabu ammoo kan ayyaanni kun qopheessineef illee akkanatti Oromoo biratti beekamee miseensota baay'ee horatee jaarmaan kun bakka adda addaatti babal'atee Ameerikaa kana qofaa osoo hin ta'in biyya irraatti illee akka babal'atu akkana goonee akeekni isaa jaarmaa kana biyya keessatti deebifnee akkamitti ijaarraa irratti fokas ta'eeti. Miseensonni jaarmaa kanaa kan jiranii as Ameerikaa guutuu keessaa Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa akkasuma biyyaallee warri miseensa ta'an ni jiran. So hundumaafuu banaadha. Waldaa siyaasaa yookaan kan amantii yookaan
kana jedhee addaan hin qoodu. Oromoo kan ta'e akka nam tokkeetti bakka fedhe ilaalcha fedhe haa qabaatu, amantii fedhe haa qabaatu, miseensa itti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf garri caalaan akeekni hamma waggaa 50 kabajnuu keessaa tokkollee namoota bakka hundarraayyuu affeerree dhufanii keessatti akka itti dabalamanii miseensa ta'anii jaarmaa kana guddifnee akkuma kan durii sana akka guddaa ta'u tokko gochuudha jechuudha. Baay'ee fayyaa ta'a. Dhaggeeffattoota keenya ayyaana waggaa 50ffaa hundeeffamuu waldaa Maccaaf Tuulamaa laalchisee gaaffiif deebii nuti keessummoota keenya waliin goone kana duwwaa miti. Kutaa sattaanu torbee qabannee dhiyaanna. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.